Yeah. Naya kam jirtan naga fayya. Undu kaysan bakka jirtan. I know Saturday da. We are Saturday namu wan adda wan godhu qaba. Garuu nuti akka Atlantaatti hawaasni Oromoo Atlanta as Clarkston jirra. Waraana Oromootiif gargaarsa godhuuf. Waraana bilisummaa Oromootiif gargaarsa godhuuf hundi keenya amma ganaa jalqabne namni dhufaa jira. Hawaasni Atlanta keessa Oromoon Atlanta keessa jirtan martinuu akka hirmaattan yaa inni dubbadha sanin sagalees inni dubbadha. Please share godha duraan dursee share godha nama hunda bira haadha qabun jaa share godha nama Oromoon yeroo tokko na ajaa'iba beektaa waan Oromoo gaarii waan Oromoof tolu waan Oromoodhaaf gaarii ta'e tokko namni hoggaa dubbatu nama arrabsu immoo akkaan gaasa nam 3,000 4,000 5,000 namni ilaala hattuu fi bitama maaliif laaltanii naan galle dhugaa rabbiin jaa so ani akkuma isinitti hime beekamuuf osoo hin ta'in dhimma Oromoodhaaf as dhufe arra waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo gargaaruuf hawaasni Oromoo Atlantaa jiru amma asitti Clarkstonitti walgeenyee jira. So Oromoon Atlantaa jirtan martinuu koottaa hirmaadha. Waraana keessan bira dhaabbadha. Waraanni Oromoo heegaree Oromiyaati. Ummanni Oromoo ammas deebi'eetiin deddeebisee isinitti hima. Ummanni Oromoo carraa ammaa qabu carraa amma harkatee kana yoottiin fayyadamne zalaalam booyuuf deemna. Waraanni keenya guyyarraa jabaachaa mootummaa hattuu PP caccabsaa mootummaa PP qofaaf miti nuti kadeemnu akkuma kalee dubbadhee sirna ama 150 nu goomroomse san buqqaasee darbuuf halkanii guyyaa wareega qaqqaalii kan nu jira waraanni Oromoo. Nuti Oromoon biyya alaa jiru diasporaa jiru nuti wareega nuti goonu wareega maallaqaati jechuudha. Waraanni kun faffaca'ee maali warri maallaqa guuran kun faffaca'anii jiranii maallaqni eessa deemaa yeroon amma yeroo sana haasoynuu miti. Maallaqni eessa deemaa abaluun nyaatee maali yeroo jannuu miti. Yeroon ammaatun yeroo lubbuuti. Yeroon ammaatun yeroon nuti teenyee namni waan negatiivii haasoynuu miti. Yeroon ammaatun abaluun kun barkanaan dura akkana nyaate abaluun kun nama akkanaa jannuu miti. Wanni guurame waraana Oromoodhaaf maallaqni sassaabame waraana Oromoodhaaf deema. Kun period kana dhugaan isinitti hima. Nuti wanni amma guurru waraana Oromoodhaan kallattiidhaan deema. Kanaafu wabotaaksiin bakka 2 3 5 jira jettanii akka waraanan gargaarree namoonni godhan hedduudha. Isin jidduu rakkoo uumanii waraana keenya bira akkan dhaabbanne namoonni nu godhan. Oromoo kiyya yeroo waan haasoynu waa hundinuu yeroo qaba. Yeroo nama komannu yeroo jira. Sigale yeroo nama komannu yerootu jira. Amma yeroon ammaa kun heeraa fi seera jechuu kiyya. Heeran eeggannee yeroon ammaatun yeroo falmaadha. Isinitti deddeebisee yaa Oromoo yeroo ammaa tana yoo nuti hin fayyadamne zalaalam booyuu deemna. Nafxanyaan
sirni amma 150 Oromoo gabromsaa jiru guyyarraa Oromoo ajjeesaa jira. Yeroo ammaa kana keessatti Walloo keessa federaalli Oromoo fixaa jira. Oromoon boo'icha kanarraa bahu yoo barbaanne nagaa argannee Democratic Republic Oromiyaa kataate sodaa malee nuti tabiraa nuu gahu. Nuti tabiraa nuu gahu teenya Oromiyaa teenya taate tanu fakkaattu dandaati ta'eetu ani itti boonu bakkan deemutti ani Oromoodha jedhe itti boonu. Amma walitti kijibna bakka Oromoo waggaa walitti dhufne ani Oromoo jenna baree Abashaa 3-4 wajji waggaa dhaabbanne ani Oromoodha jechuun sodaanna. So saayikooloojii san ka cabsinu amma bakka itti deemnutti Oromoodha jennee itti boonnu. Oromiyaa jedhamtu biyya qabna jennee itti boonnu. Sigalee heeraa fi seera gadaa sanitti itti boonnu yeroon amma waraana keenya bira yoo dhaabbanne. Nagayaan wanni arkannu hin jiru. Nagayaan deemnee amma meeqa? Dippiloomaasiidhaan deemnee amma meeqa? Iyyinee amma meeqa? Wanni arkannu hin jiru. Jarri afaan qawweedhaan ka beekan. Wanni isaan beekan humna isaan beekanan dhufuu jirra. Waraanni guyyarraa injifannoo galmeessaa jira. Isinitti hime Oromiyaan biyya jaamtu sun arra jiraattee bilisee yoo taane turre ijoolleen teenya Suudii keessa guyyarraan dhuman mana hidhaa keessatti. Ijoolleen maal jedhan kun siyaasaa miti warri Suudii hidhame siyaasaadha. Biyya dhabeensaatu biyyarraa isaan baase. Biyya isaan irratti jiraachuu dadhabnaani dalagaa jireenya jijjiirra jedhanii biyya namaa ba'a. Arra mootummaa Oromiyaa yoo qabaatan ture kabajaadhaan biyya isaanii galan. Maaliif mootummaa dantaa isaanii mootummaa isaaniiti. Mootummaa isaanii waan hin taaneef dhumaati guyyarraa isaan dhuman hin dhaga'u Abiyyi. Manguddoodhaaf mana ijaarame arra deemee laaluu jira. Oromoo Suudii keessa jirtu dhumaa jirtu garagalee ulaalee hin beeku dhaga'uus hin danda'u hin fedhus. Yoo dhumanis dantaa isaatii miti. Maaliif dhimmi Oromoo dhimma isaatii miti. Nafxanyaan amma meeqa kan gobroomsee sirni kun dhimmi Oromoo dhimma isaatii miti. Oromiyaa riisoorsii Oromiyaa barbaadan malee Oromoon barbaadan. Oromoo as yoo dhume miliyoonaan dantaa isaaniitii miti. Oromiyuma barbaadan dachii jiitu bareeddu san maaliif dhandhamatanii jiran. Kanaafuu ammas borus isinitti hima. Oromoo bakka jirtanitti jabaadha. Namni akka woboon gargaaree isin godhu olola oofu gad dhaabbadhu jiin yeroo ammaa miti yeroon ammaan kun yeroo olola dhaggeeffannuu miti yeroo ammaan kun namni nagaadhaan waan adda addaatiin dippiloomaasiidhaan mootummaa kana dhiibnee seenna akkasumas kejiba wanni nu baasu afaan qawweedha. Afaan qawwee immoo hunoo dur jarri kun hin jiru waa takka godhaan jiranii falmachaan jiranii magaalaa tokko qabachaan jiranii jennee turre amma magaalaa tokkorra magaala meeqa amma Harargee keessaa ni gartanii xiqqashoo booda ka'uu deema. Kanaafuu bakka jirrutti waraana keenya bira haa dhaabbannu. Isinitti hime waraana keenya bira haa dhaabbannu waan qabnu. Alagaan ummanni TPLFin biyya alaa jiran dalagaa lammaffaa seenaniiti dalagaa lammaffaa cheeka waraana isaanii gargaaruu jiran. 20 30 kakanu dhiisi 700 siyaatilitti $500 guuran. Biyya isaanii maaliif biyya isaanii amad meeqa eega bilisooman booda amma osonto amad 27 biyya isaanii Tigraay san dhadhamatanii mootummaa ofii jalaa mootummaa afaan isaanii dubbatu mootummaa isaanii dhaga'u mootummaa isaaniif rakkatu arkanii mi'aasaniif amma lubbuu kannaa jiran mana gurguruu makiinaa isaa gurguree kannu meeqa nuti isaanii gadii miti jaran Oromoo onnadhu ha'i. Asi namni waggaa du'ee Facebook irratti rest in peace fi boo'insaa fi du'aayii godhuu miti. Rabbiin karaa nu qabsi karaa nu tolchee jira. Jayna nu kannee jira. Ijoolleen teenya jabaatee jirti. Waan maallaqa mana keetitti kaayyatuuf hin jiru. Gurguri waan qabdu. Yoon dandeenya maali liqeeffachuu dandeessa kireeditiidhaan biyya tanatti.
waraana kee lubbuu isaa kannaa jiru lubbuu qaalii tana hin kijibnu nutiin kan lubbuu qaalii tana ummata oromoodhaaf je'ee falmachuu saniif waan qabdu kanni nin qaanfadhaa ammaas taa'ee waggaa waraana kee gargaare waggaa sin jedhu dhugumaan sin jedha. Waraanni kun ni garta boru immoo kadhachuuf deemtan ummanni waraana kana biran dhaabbanne boru kadhachuuf deemtan eessa jira waraanni keenya bakka jirutti kannat. That is too late. We need it right now. Eega isaan Oromiyaa qabatanii miti ka maallaqa isinirraa barbaannu amma isaan waggaa nyaataa fi huccuu kophee waggaa barbaadan kana amma isaan bira yoon dhaabbanne boru waraanni kiyya eessa jira. Lammaffaa immoo accountability akka duriiti miti amma accountability waan arra atiin goone boru akka nama godheef fakkeessa yoo jette hin dalagu namuu waan dalagee waan facaafate harkata. So namoonni waraana kee biran dhaabbanne waraanni kun kijibaa miti waraanni kun ka'abaluuti miti waraanni kun kakaanii miti waraana Oromooti. Oromoo Liberation Army waraana Oromooti. Waraana Oromoo bira dhaabbadha. Nuti akka Atlaantaatti asitti guruu jira namoonnis itti fufuuf deemani kanaafu jabaadhaan akkasii waggaa jalqabee isinitti himaayee.